aanaalee godina Wallagga Bahaatti hojiin baruu fi barsiisuu ifaan eegalameera. Aanaalee godina Wallaggaa Bahaa hojiin baruu fi barsiisuu itti eegalame keessaa tokko aanaa Jimmaa Arjoo yommuu ta'u, aanichatti barattoonni 36 ol galmeessuun adeemsi baruu fi barsiisuu eegalamuudha itti gaafatamaan waajjira barnoota aanichaa obbo Tamasgeen Borajaa kan himan. Guyyaarraa guyyaa akka bara 2017tti guyyaa jalqabbii barnoota bara haaraa kanaati waan ta'eef guyyaa kana mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa 46 qabnuu fi sadarkaa lammaffaa 4 qabnu keessatti walumaa galatti mana barumsaa 50 keessatti baruu barsiisuun eegalamaa jira. Bara kana galmeeffachuu fi karoorfanni keessaa barataa walumaa galatti baasaa taadaa dabalatee barataa 36 fi 230 keessa barattoota kana manneen barnoota 50 qabnu kana keessatti guutummaa guutuutti haala baruu barsiisuun eegalamee jira. Barattoonni mana barumsichaas barumsa isaaniitti cimuun qabxii gaarii galmeessuuf qophaa'aa ta'uu dubbataniiru. Hanqinni kitaabaa fi daree furamuu fi akka qabus gaafataniiru. Qophiin nuti taasisaa jirru hedduu gaariidha. Barsiisonni keenyas dhufanii har'a barnoota eegallee haa ta'u garuu akkuma guutamee jiru hanqinni baay'eenis jira. Kutaa daree itti barannu caccabaadha, deeksiin irra taa'amee baratamus caccabaadha. Manni kitaabaa ammayyaan hin jiru. Kitaabni gaanis hin jiru. Akka itti qophaa'e barnoota 2017tti barsiisaa koo hordofee barnoota koo sirriitti qayyabadhee qabxii gaarii galmeessisuuf qophaa'an jira. Haalli baruuf barsiisuu mana barumsaa keenyaa keessaa haala gaariin gaggeeffamaa ture. Barsiisonni keenyas baay'ee qaqqaxalee kan ta'anii fi kanneen nu barsiisanidha. Garuu hanqinaalee tokko tokko kanneen akka hanqinaa kitaabaa fi hanqinaa manneen barnootaa tokko tokko ni jira. Kana hunda danda'anii barsiisonni keenya haala gaariin nu barsiisaa jiru. Kitaaba amma jirutti fayyadamanii haala gaariin nu barsiisaa. Barattoonni mana barumsa isaaniitti argamanii barumsa isaanii akka hordofaniif deeggarsaa fi hordoffii kan godhaniif ta'u barsiisonnii fi maatiin barattootaa himaniiru. 2017 ijoolleen kun akkuma argitan kana qophaa'aniiru. Maatiinis immoo waan isaan barbaachisu itti bitee meeshaa barnootaa hundumaa itti bitee mana barumsaa qopheesseera. Maatiin barattootaa, barsiisonni, bulchiinsi wal ga'aniitu ijoollee kanaaf waan tokko illee baasanii akka isaanii barumsa isaaniitti jabaatan akka isaan ciman utuu godhamee gaariidha. 2017 kana immoo dura ijoolleen qopheessinee daftara binnee maal binnee amma yuunifoormii isaanii bitamee fi hundumtuu barachuudhaa fi qixaa'eera. Fuulduraatti waa'een kitaaba kana amma garuu barsiisuudhaa fi barachuudhaa fi ijoolleen hawwii qabu nus immoo barsiisuudhaaf hawwii qabna. Hawwii keenyadha, rakkinni keenya kanadha. Adeemsa baruuf barsiisuu keessatti hojii nuti hojjechaa turre mana barumsaa keenya kan galateeffachiisu ta'eera. Barattoota qaqqaxalee ta'an sadarkaa bultii addaatti deemanii sadarkaa kan qaban baafanneetu jirra. Sagantaa walitti fufiinsa qabuun barsiisuudhaani referensii adda addaarraa barbaannee akkaataa barattoota kana fayyaduu danda'a, dandeettii isaanii gabbisuu danda'a kan jedhu fayyadamneetu akkaataa gosa barnoota barsiisnuuni iddoo itti immoo keessummaa affeeruun iddoo barbaadamutti gosa barnootaa fuula aaraarraa immoo barattoonni baay'ee fudhachuu danda'u kan jedhamu barsiisota affeerree iddoo isaan mata duree kenninee fi barsiisonni irratti qophaa'anii dhufanii iddoo kanarratti ijoolleedhaa yennaa barumsa kennan isa nuyi barsiifnu irratti immoo fuula haaraadha. Sababii ta'eef barattoonni gammadanii harkaa barnoota fudhatu. Sababoota kana kanaanii milkoomneerra jechuudha. Bara kana immoo akka nuyi itti qopheessinee jirru bifa addaa ta'een isa bara darbee sanarrayyuu iddootti bara darbee ijoolleen baay'ee aktiivii ta'uu dadhaban gosa barnootaarra isaan irratti aktiivii ta'uu dadhaban irratti ciminaanii yeroo isa barreen gaddaa irrattiyyuu itti daballee hin barsiifna kan jedhu jalqabaa seensa irratti gaafa marii adeemsifannee mari'anneetu jira. Godina Wallaggaa Bahaatti bara barnootaa 2017tti manneen barnootaa 681 keessatti barattoota 400 fi 91 fi
937 galmeessuuf karoorfame keessaa hanga ammaatti 65 ol galmaa'uun hojiin baruu fi barsiisuu guutumaa guututti jalqabuu itti gaafatamaa waajjira barnootaa godinichaa obbo Tulii Addunyaa himaniiru. Godina Wallagga Bahaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa 681 akka godina keenyaatti qabnu keessatti hojii baruu barsiisuu bara 2017 ganna kana keessa qophiin karaa adda addaatiin geggeeffamaati kan ture. Ijaarsa wajjin wal qabatee environmentii mana barumsaa hawwataa gochuu wajjin wal qabatee inisheetiivii biiroon barnoota Oromiyaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf gadi buuse mirkaneessuu wajjin illee wal qabatee ganna kana keessa hojiin karoorfanne bal'aansaa hojjetamaa kan jiruu fi hojjetamee kan xumurames akka jiru beekamaadha. Kanuma waliin illee wal qabatee guyyaa irraa barattoota akka godina keenyaatti barachuu in eegalchiisna jennee karoorfanne barataa 491,937 ta'an karoorfannee galmee eegalleeti kan jirru. Galmee eegalle keessatti barattoota keenya persentii olaanaadhaan galmeessinee kan jirruu fi guyyaa irraa akka biyyaattis akka naannoottis akka godina keenyaattis barattoota keenya galmeessine barachuu in eegalchiisna yookaan barnoota in eegalchiisna jennee guyyaa irraa manneen barnootaa hedduu keessatti keessumaa manneen barnoota godina Wallagga Bahaa 681 keessatti barnoonni guyyaa irraa eegaleeti kan jiru. Barattoota karoorfanne 491,937 keessa barattoota 300 wayi persentii 65 galmeessineeti kan jirru jechuudha. Guyyaan galmees yeroo gabaabaa ture ammas itti fufee hanga 16tti eeyyamamee kan jiru waan ta'eef karoora keenya hin xumurrannee har'a garuu baruu barsiisuu eegalleeti kan jirru jechuudha.